keenya egaa guyyaa irraa mootii magaalaa keessaa baaneetiin jirra. Visit Baalee mana nyaata aadaa Rozii wajjin ta'uudhaan gama baadiyyaatti deemnee jireenya baadiyyaa guutumaan guutuutti kan ilaallu ta'a. Haala nyaata isaanii wantoota adda addaa egaa guyyaa irraa mootii kan argamnu ganda qonnaan bulaa Haawusuu jedhamu keessatti. Haawusuu keessatti ammoo wantoonni ajaa'ibaa hedduun iddoowwan babbareedoon akka jiranis egaa dhageenyeetiin turre kana dura sababa saniitiif asitti argamne Baalee visit wajjin keessan nufaan haa ta'u isiniin jenna gama kaameraatiin egaa isaan nufaan oolu yeroo gaarii isiniif haa ta'u.
egaa turtiin keenya kana fakkaata ture gama kaameraamaaniitiin Zoom Studio nufaana jira. Zoom Studio egaa wantoota garaagaraatiif suuraalee alaa kan guyyaa dhalootaa cidhas barbaadanii haala ho'aa ta'een isiniif kan hojjetudha. Kana malees egaa ganda kana akka dhufnee akkanatti daawwannu kan nu taasise ammoo Baalee visit nu duuka jira. Wantoota Baalee keessatti argaman iddoolee seena qabeessa hundayyuu Baalee visit hojjetatanii ilaaluu ni dandeettan. Dabalataan ammoo nyaata aadaatiin akkasitti miidhagnee egaa quufnee garaan keenyas gahee kan sammuun rukkubees aduu nu gubees aananii qabbaneessinee egaa kanneen hundammoo kan faana guute Rozii Traditional Food yookaan mana nyaata aadaa Roziidha. Wantoota kanneeniif gama Baalee yeroo dhuftan egaa lakkoofsaas jala jiru kanaan bilbiltanii hundayyuu argachuu ni dandeettanii waan faana turtaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii.